abbaa manaa madaamiikootu na ulfeessee abbaa manaa madaamiikoof ilmoo tokko daheetiin jira biyyarraa immoo ani ilmoo nan qabaa abbaa manaa koos immoo taa'ee na eegaa jira maallaqana jechaa tures immoo abbaa manaa kootti ergeetaniin abbaan manaa koo ittiin mana ijaaraa jira mana ijaareellee xumureetiin jira anis galuudhaaf immoo karoora godheetiin jira garuu jarrisuu waan natti tolaniif immoo hojiin koo itti fufee akka galman ga'uufillee kanaa olitti hojjechuu eegaleetiin jira jette. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof haa galatu. Egaa akkuma beekamu jechuudha viidiyoodhaan as bahee baay'ee viidiyoo hojjedheetiin hin beeku jechuudha baay'ee isinirraa tureetiin jira na of kolchaa isiniin jedha har'a garuu isinitti ba'eetiin jira innis egaa guyyaa har'aa jechuudha. Dogoggora nuti daqiiqaa otoo waan daqiiqaa tokkittee gammachuu daqiiqaa tokkitteetiin miidhaa hangamii akka miidhamnuu fi golli keenya manni keenyillee akkamitti akka diigamuu danda'u waliin ilaalla jechuudha. Innis maal yoo jettanii obboleettiin tokko misajjii karaa miseenjeraatiin natti ergite jechuudha. Mee yaada obboleewwan kiyyarraa naafuudhii maalan godhaa kan jettu jechuudha. Obboleen ani ofitti murteesseetiin jira murtoo mataa kootiiti garuu immoo obboleewwan kiyya immoo maal naan jedhu jette anis kanan deeme jetteeni anis kanan deeme biyya Joordaanidha biyya Joordaan keessa waggaa 2 guutuun hojjedhe waggaa 2 guutuun hojjedhe keessatti immoo madaamiin koos abbaan madaamii koos baay'ee na jaallatu baay'ee na kabaju anis hojiin isaanii fi amalli isaanii baay'ee natti toleetiin hojjechaan ture hanga waggaa 2 keessatti innis isheenis gaaf tokko waan hamaa tokko natti dubbatanii hin beekanii ijoollee dubaraa yookiin immoo ilmaan 3 dubara qabu ijoolleen sunis baay'ee tokko akka hangafaa fi akka haadha isaaniitti na ilaalu ijoollee isaanii natti kennanii bakka hojii isaanii oolu inni immoo hojiin isaa hojii poolisiidha isheen immoo hojiin ishii barsiiftuudha kanaaf ilmaan isaanii natti amananii nattuma dhiisaniitiin hojii isaanii oolu guyyaa tokko ol deebi'ee inni poolisiin sun guyyaa tokko mana keessa oole mana keessa yeroo oole yeroon ani nyaata itti kennus yeroon ani dhugaatii itti kennus akka durii isaarraa amalli isaa jijjiirame haala hin taaneen na tuttuquu jammare yeroo inni na tuttuqu sanatti anis immoo zimje'eetuma kolfee yeroo sana maaliif jennaan waan na tuqu natti hin fakkaanne yaaduma taphata malee dhugaadhas natti hin fakkaanne isan booda otuma haasofnuuti anis innis miira keessa wal galchine miira keessa haala galleeni isa faana akka ciisu nan ta'e innillee akka ani isa faana ciisuuf na dirqisiise anis immoo yeroo sanatti of qabuu hin dandeenye san booda ulfi garaatti na hafe gaafa ulfi garaatti na hafu isheen homaallee hin beektu hamma kana keessaa maal ulfi garaatti na hafe ani yeroo kanatti ulfi hangamitti akka guyyan akka na hafeerullee hin beekun ture aqee erga ji'a darbee ofirratti argee isan booda gaafan isatti himu in ulfooftu unnoo sobadha naan jechaa ture otuma akka ze'uuti mucaan garaa koo keessaa sosocho'uu jalqabdee isan booda qoricha adda addaa guuree manatti fidee inuma na nyaachisa garuu qorichi inni fidu sun takkaallee ulfanarraa baasuu hin dandeenye isan booda anis hojii koo dura hojjedhu sana itti fufee hojjechuu hin dandeenye haala adda addaatiin na dhukkubuu jammare duras biyyatti yeroon ilmaan kiyya yeroon dahetti yeroo ulfaa hangan aqee dahu sanatti dhukkuba hamaatu na muudachaa ture kanaaf madaamiin kiyyallee narratti baraa dhuftee maal taate naan jetti jennaan na dhukkuban jedha malee akka an ulfa ta'e garuu hin beektu akkaman godha gaafan jedhu hanga ji'a 6tti dhokfadhuu taa'e isaan booda mana kireesseensi jiraachisaa rakkoo tokkollee hin qabu naan jedhee isaan booda gaafa an ji'a 6 fixu akkuma jedhetti dhugumatti gaafa mucaan seeraan garaa koo keessaa sosocho'uu jammartu mana kireessee gara mana kiraa sanatti guyyaa tokko uffata kee sassaabbadhu naan jedhee osoo madaamiin kiyya naan argiin
uffata koo sassaabadhee mana naa kireessee bakka sanatti waan hundumaa illee godhee na jiraachisaa ture akka abbaa manaa tokkootti. Ani garuu biyyarraa nama gaa'ila qabuu fi nama ilmoo 2 qabudha. San booda otuman akkas je'uutii ilma isaaf namichaaf ilma tokko nan dahe. Inni immoo dura dubara 3 qaba. Ilma ani isaaf dahuu isaatti baay'ee tokko gammade. Ergan dahee booda mucaa koo naaf kenniiti ati gara biyya keetti galtanaan jedhe. Amma ani akkaman godhaa mucaa sana fudhee yoon gale abbaan manaa kiyyas nan dhiisu, manni kiyyas ni diigama, jireenyi koo akka diigamu nan beeka. Yoon immoo mucaa koo gateetiin gale immoo irratti miidhameera, irratti chaalenjii hedduu argeera, mee maal naan jettu jechuudha. Asirratti akka yaada kootti akka keessanitti otoo isinis yaada keessan karaa komentii ibsachuu dandeessu. Anaan garuu akkanatti fakkaatetti jechuudha. Dubartiin tokko jireenyi biyyaa ishee abaasuyyuu malee rakkinnis dhiphinnis bal'oowwan hedduun jireenya ishee ilmoo isheerraa abbaa manaa isheerraa biyya isheerraa ishee abaasu malee namni tokko jechuudha waa hedduu argitee jirti. Waa'ee abbaa manaas argitee jirti. Waa'ee fedhii fooniis argiteetiin jirti. Har'a jechuun biyya ormaa keessatti inni sitti bareedeef yookiin immoo inni doolaara fuuldura keetti akkas lakkaa'eef yookiin riyaala yookiin dirhaama birri biyya kamii haa ta'u akkas yeroo inni si lakkaa'u ati yuudaa miti. Ati yuuhudaa miti. Uffata bareedaa fuuldura kee yeroo naannessan nyaata miidhagaa nyaata si ijaaruu danda'u fuula kee yeroo naannessan akkasumas jechoota babbareedaan yeroo si goyyomsan maallaqaan yeroo si goyyomsan ani maalii maafan biyyaa ba'ee kaayyoon koo maalii inni maal kooti jettee dursitee of beekuu qabda jechuudha. Namni tokko kan biyyaa ba'u gaafa biyyaa ba'ee ofitti amanee of dandahee foonkoos qoonqookoos foonkoos adabachuun qaba jee of adabee biyyaa ba'a. Keessattuu namni ilmoo qabu namni abbaa manaa qabu jechuun abbaan manaa ofii jechuun utubaa mana ofiiti. Ilmoon ofii jechuun damee ofiiti. Damee isheeti. Har'a haati ilmoo dubartiin abbaa manaa qabdu gaafa erga gaa'ilatti galtee kaatee jireenyaaf erga biyyaa baatee immoo deebitee dhiira biraa wajjiniin fedhii foonii daqiiqaa 2 yoo baay'ate daqiiqaa 2 sheefii ta'uuf jecha jireenya ishee waggaa hamma kana jettee manallee isa faana ijaarrachaa jira jettee itti gammadde umurii ishee guutuu jechuudha. Umurii ishee guutuu abbaa manaa ishee fi ijoollee ishee mana ishee keessallee gammaddee kan jiraattu turte dogoggora daqiiqaa 2 hin guunneef jecha mana ishee dhabde abbaa manaa ishees dhabde jireenya ishees dhabde jechuudha. Namni tokko dhugaa dubbachuuf taanaan abba dhiiraan gata'etti immoo dubartiin tokko gaafa dhiira biratti argamte jedhan ulfinni ishees irraa fuudhame. Karaa hedduu miidhamaa taate jechuudha. Karaa fuula waaqayyoottis yoo ta'e ejjituudha. Ejjituu namni sin jaallatu waaqni sin jaallatu jechuudha. Dhiirri immoo keessattuu namallee hin beekne beqa hojjechuuf aqxe malee kanaaf aqxe miti jechuudha. Kanaaf gaafa namni tokko jechuudha biyya ormaa keessatti siree warqee irra akkasan si ciibsaa jireenya akkasiin si jiraachisaa. Hin beektu baay'een keessan akkaataa itti madaamiin jiraattu akkaataa itti abbaan manaa biyya ormaa akkaataa itti haadha manaasaa jiraachisu yeroo warra biyya keenya wajjiniin wal bukkee qabdan fardaa fi lafa jedhamee beekama jechuudha. Fardaaf lafa. Biyya ormaatti fakkeenyaaf jechuudha haati manaa tokko ilmoo isaa fi dahuu bichaa gahee hojjechuu gahee isaaf illee nyaata hojjechee laachuu gahee isa kabajuu waan takka irraan qabdu jechuudha. Isaaf dahuu jechuun isheen mootii taatee jiraatti jechuudha. Ilmoo isaa fi dahuun isheen mootii mana sanaa taateetiin jiraatti jechuudha. Inni mana sana keessatti itti gaafatamummaa hunda fudhateeti jiraachisa jechuudha haadha manaasaa. Akka kanattan si jiraachisa jedhee makiinaa mataa keetiin maaloo keetiin gaafa sin jiru
bilillicin biyya lafaa, bilillicin biyya ormaa, bilillicin abbaa ormaa isinitti hin bareedin. Asuma koottaa kan keessa wajjin kosokkosee kolkollee kan keessa wajjini kolkollooftee jiraachuu si wayya. Warqii biyya ormaarra ciistee alagaa faana sagaagaltee foon kee gurgurattee jiraachuu keerra jechuudha. As deebitee kolkollee akka kee kolkollee biyya abbaa kee si wayyaa jechuudha. Hin dagatiina, isin hin dagiin, birriinis isin hin dagiin, qabeenyis isin hin dagiin, qoonqoonis isin hin dagiin, qoonqoon isuma amma itti nyaatanii eger udaan taatu baqa khalaas. Waanumti tokkollee wanti isinitti hafu har'a bichaaf akkasiin gooti foon malee jechuudha. Kanaaf obboleettiin kiyya dogoggortee jirti jechuudha. Dogoggora obboleettii kanarraa immoo isin of eeggachuu qabdu jechuudha. Of eeggachuu qabdu. Wanta abbaan manaa madaamii isiniin jedhu gonkumaa ittiin galiina. Isin yoo biyya ormaa keessatti rakkoon tokko dirqamaan isinirra gahe ragaa tokko malee jechuudha. Dhiiga isaa fuudhameetiin ragaa tokko malee hidhaa waggaa meeqaatiin maallaqa meeqaan jalaa ba'uu hin danda'u. Namni tokko sitti bu'uu hin jiru. Yoo dirqamaa namni takka sitti bu'uu hin jiru yoo fedhii kee malee biyya arabaa keessatti ati nyaara kee koftorri goonaan dhugaa dubbachuuf onnee kan jedhan dumbuu hamma xurii qeensaa hin jirtu dhiira isaanii keessa. Dhiira isaanii jechuun yoo ati nyaara kee kiftiritti goote dhugaa waaqayyo galagaleen isin ilaalan. Xinnooma ishee ati sobdee harka kee irraa akkas otoo goote waan ati meeshaa isaanii irratti buruqsitutti fakkaatu. Hin danda'an, hin sodaatu, baay'ee si sodaatu jechuudha. Ati kolfiteennaan immoo karaa ati deemtu matbaa keessa si biraan ba'an, matbaarraan ba'an jechuudha. Ati nyaara keetti ilaannaan gaaf tokko gaafa inni harkaan handaara wayyaa kee yeroo inni tuqu yoo ati jalaa calliste bor ooluma siqa, yoo ati jalaa calliste bor ooluma siqa iddoo si qabu qaba jechuudha. Gaafa ati yeroo kana kolfitu bor si gotatee kutaa baadee keessa si gasha jechuudha. Si faana sagaagala jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggadhaa waan akkasiitti hin galiinaa. Birrii hojjettu isin hojjechuuf aqxa waan ta'eef isin nama tokko gadi har'a nama tokko gadi miti hojjettanii maallaqa inni akkas lakkaa'ee ittiin sin goyyomsu atis akkas lakkooftee itti goyyomsuu dandeessa jechuudha. Hamma fayyaa qabdutti eenyu gaditti jiraachuu hin dandeessu. Nama hojjetee of jiraachisuu danda'udha. Nana jedhettees biyyaa baate ati jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo akka kanaa godhaa obboleewwan kiyya isiniin jira. Obboleettii kanaaf immoo ani yaada kiyya laadheetiin jira. Isin immoo yaada keessan komentii jalatti kaa'uu dandeessu. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaan naa tura.